Hi guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftanicha arras mata duree haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mata duree har'aa keessatti kan ilaallu akkamitti fageenya irra teessanii jaalallee teessanis ta'e akkasumas fira keessan akkasumas namoota kamiyyuu akkamiin sagalee isaanii mana teessanii akkamitti akka dhageeffachuu akka dandeessan isin barsiisa. Barnoota har'aa keessatti osoo appilikeeshinii tokko dabarfachuun isin dararin jechuudha. Koodii bilbila keessanii qofa irratti fayyadamuudhaan akkamiin bilbila nama kamiyyuu xalaftanii yookaan ammoo bilbila keessan irratti guutanii akkamiin sagalee isaanii iddoo kamiyyarraa yoo teessanii akkamiin akka dhageeffachuu dandeessan karaa gabaabaan kan isin agarsiisa. Hey y'all, come look at this. Haa ta'u malee namoonni hedduun mala kana fayyadamanii namoota adda addaa irratti hagguudhaan yookaan ammoo bilbila namaa xalafuudhaan itti fayyadamu. Mala kana fiizee fayyadamtan karaa seeraatiin qofa akka itti fayyadamtan kan isiniif dhaamu ta'a. Osoo barnoota har'aa kan irratti hin dabarree warreen chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun iddoo bell notification banachuu hin dagatinaa. Viidiyoon akkanaa babbareedoon nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Akkasumas like yoo gootan namoota hedduu bira akka ga'uuf nu gargaara jechuudha. Viidiyoo irratti kallattumaan haa dabarru. Okay guys, bilbila nama kamiyyuu fageenya kamiyyaroo yoo teessanii xalafuudhaaf yookaan ammoo dhageeffachuudhaaf mala tokko qofa isin gargaara. Malli kun ammoo kallattumaan bilbila keessan ni seentan jechuudha. Malaan amma isin garsiisu kana wal duraa duubaan akka hordoftaniin isinin jaa. Jalqaba irratti maal goona? Appii bilbilaa kunoo akkuma agartan iddoo bilbilaa lakkoofsa bilbilaa na beektuudhamu akkuma amma agartan iddoo bilbilaa tana ni seentu. Yeroo iddoo bilbilaa seennu lakkoofsa keenya haala kanaan nuuf bana. Haala kanaan erga nuuf fide amma koodii amma asirratti agartan kana bilbila keenya irratti ni guunna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo urjii goonee lakkoofsa amma agartan jaha lama goonee ammas urjii goonee amma lakkoofsitti aanu kana lakkoofsa nama xalafuu barbaannu yookaan nama fageenya irraa dhageeffachuu barbaannu san itti guunna jechuudha. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa kana dhageeffachuu waan hin barbaaduuf sana booda eega guunnee sulluma ni xuyna jechuudha. Akkuma agartan koodii ergaan galchee amma bilbila kamirratti dawwala bilbila kiyya irratti dawwala jechuudha. Akkuma agartan koodiin tiyya successfully registered na taatee jirti jechuudha. Bilbila nama hordofuu feetanii san lakkoofsa bilbilaa keessan irratti koodii tanaan ni galchitu jechuudha. Akkuma agartan kun haala kanaan lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti registered na taatee jira jechuudha. Iddoo kamiyyuu irraayyuu reekoordii sagalee namni san bilbilee namoota iccitis ta'e lakkoofsa kamiyyuu haasa'uu dhageeffachuu ni danda'a jechuudha. Akkamiin akka dhageeffannu ammoo viidiyoo yeroo itti aanu keessatti sagalee bakka kam akka jiraa fi akkasumas akkamiin akka dhageeffannu kan isin agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana like godhuun akkasumas subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamuun dagatinaa. Yaadas ta'e gaaffii yoo qabaattan komentii irratti nu barreessaa isinin jaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.